Yooyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Boolee Shawuu jira jirtuu kabajamtoota koo nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii jiruuf jireenya keessan akkamii isiniin jedha. Har'a immoo waan ajaa'ibaa waan baay'ee tokko nama gaddisiisu qabadhee isiniif dhufeetan jira. Innis maal yoo jettanii viidiyoo tokko argaa jirtu jechuudha. Waa'ee Yaasuu Birraa fi Saayidoo akkasuma Ayyuu viidiyoo tokko argaa jirtu jechuudha. Kan durii jennaa halkan idaa waan ajaa'ibaatu ta'e jechuudha. Dhuguma dubbachuuf waan ajaa'ibaa waan dinqiiti ta'e. Innis maal yoo jettanii Yaasuu Birraa jechuudha kaleessa Ayyuu bira deemee akka odeeffamaa jirutti nama doktora yookiin nama Ayyuu dhidhiibsisu geessee dhaqee waan jedhamutu odeeffamaa jira. Garuu immoo Yaasuu Birraa nama baay'ee jaaladhu dhugaa waliin beeknu qaama wal argine hin beeknu garuu yuutubara Oromoo nama baay'ee jaaladhu nama baay'ee kabaju nama amala qabeessa jechuudha Yaasuu Birraa. Garuu kaleessa jechuudha Ayyuu bira deemee diingata otoo inni hin beekin diingata ilkaanirraa cabsite jechuudha. Mee yuutubaroonni Oromoo hundumti keessanuu jechuudha keessatti of ilaalaa. Viidiyoo Yaasuu Birraa kaleessaa keessatti of ilaalaa jechuudha keessatti of ilaallu. Wanta dhuma piraankiin maal akka nama godhu viidiyoo waraabuudhaa yuutuubiidhaaf jennee yeroo itti lubbuu keenya dhabnutu dhufaa jira jechuudha. Kana nu badheen achi keessaa kaleessaa akkuma viidiyoo Yaasuu jalatti argitan namoonni garaagaraallee viidiyoo hojjetaniiru jechuudha. Garuu diingataadha kan isheen dhoofte too inni hin beekin diingata aasaa biraatoo ishiitti aasaa jiru ishiin maxibashaa duuba ishii harka dugda duubatiin maxibashaa qabattee otoo inni hin beekin diingata dhaannaa gootu ilkaa keessaa buuste jechuudha. Kanaaf wanti ta'u hundumtuyyuu viidiyoo tokko yeroo ilaaltanii barnootaafis nu ta'a jechuudha. Innaa asitti maal isiniin jechuun barbaade egaa dhumni piraankii viidiyoof jennee jechuudha. Amma wanti isaanii walumaa galatti Saayidoo akkasuma Yaasuu Birraa namoonni biraallee jijjiiru jechuudha. Viidiyoo garaagaraa waliin hojjetu jechuudha waliin jalanii. Garuu immoo kan kaleessaa piraankiin itti fakkaatu isaan Ayyuu shawadanii waraabuu dhaqan. Ayyuun immoo dhuguma seetetti itoo hin beekin dhooftee jechuudha. Innuyyuu ergadhaa ishiin maxibashaadhaan dhooftee baay'ee tokko rifatee yeroo ilkaan irraa buustu sanayyuu baay'ee rifatee wayyoo ilkee koo jedhe jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu waan gootan kamiyyuu sirriitti itti yaada jechuudha. Piraankis haa ta'uu viidiyoo namoota wajjiniin waraabdan kamiyyuu wanta kamuu itti yaadaa godhaa jechuudha. Wanta itti yaadaa godhan nama hin miidhuu jechuudha. Kanaaf ana akka kootti garuu baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gaddee dhuguma dubbachuudhaaf kaleessa viidiyoo sana yeroo argutti hedduu natti dhagahame jechuudha. Qoosan wanta biraarratti qoosuun cidhaa biluu fuudhee biluu jaalatee jedhanii wanta biraarratti qoosuun agas mara namatti hin ulfaatu jechuudha. Hojiidha waan ta'eef yuutuubii hojjetu waan ta'eef hojiidha waan ta'eef umaayyuu waan addaa miti kun jechuudha. Garuu keessa darbee gaafa dhimma lubbuutti deemamu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Agam ana dhugaa viidiyoo isaa kaleessaa yeroo argu agam akkanatti dhagahame anatu beeka jechuudha. Yeroo akkasitti dhiigni keessaa gadi namu. Inni hoo kan jedhu baay'ee tokko nan gadde jechuudha. Asumaan egaa barnoota nuuf haa ta'u jalaa baranna namooti lafaa dhufaani jalaa baranna waan ta'eef viidiyoon kaleessa Yaasuu irratti ta'e barnoota nuuf haa ta'u. Yeroo kamuu piraankii yoo gootanii keessattuyyuu nama wal dhabee nama wal lole gidduutti gaafa piraankii gootan of eeggannoo guddaa godhaa jechuudha. Qoosaa namni tokko aarirra osoo jiru ati viidiyoo waraabbachuudhaaf yookiin yuutuubii hojjechuudhaaf achi keessatti inni qoosta yoo ta'e nama aarirra jiru